موبايلي توكو بتينا يركمي مقاكيتين انقبدا سيو مسالفتو ايفوني جدا ايفوني دموزكو جامي قاتين ايفوني بيتي يرغاف كنو لا كوتا كاستين جودشي دفقينا دكوتو دفقي بتدو ركوتو كون قبو غاف دفق كيتين بتدو كتستمينيا وبرين سالي ها ارغي لا كنو سنرغي كوتو ارغي بتدو ركون قبو كون بشامني ما زرينا لدابت بشانتنا كانجرتو كنشي كونجرينيا فكستاني gaafa dafkite nyaatu immoo kana caalaa sitti tola. Okay? Kanaafiyyuu warri achi teessanii moobaayilii tokko bitii nu ergime akkas naa godhime jireenya bareedaa jiraachaa jirtaati. Dhugaa keetii dhuftee agartee jireenyaan jiraachaa jiru. Dhuftee agartee akkan itti jiraachaa jiru kottu argi inni rakkoo hin qabu. Okay? Kanaafiyyuu afaan keessan hin baninaa warri biyya teessanii tan birrii jettan birriin akkas ta'e nu fala. Maalummaan birriyyuu akkas dhugaasiit namni gaafa dafqee arge gaafa lafa'ee hojjate gara nama nyaatti biroonis gara nama nyaatti dhugaan namaas yoo san baramaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jirra jirtu baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu. Ashamaa harka fuunee warroon amantii biras hordoftan hundumti keessanuu baga jiraattanii. Akkuma viidiyoo irratti agartan kana obboleettii teenyatu dhugaa jirtu dubbatte dhugaadha. Haaluma hurri biyya namaan ta'uu fi haaluma nuti keessa jirruudha wanni isin dubbatte. Gaafa ati biyya daawwalte jettu nama rakkina sitti himatu malee nama jiruu biyya namaa keessatti rakkattee jirta. Maal rakkattee jedhii nama akkam jirtu jedhee si gaafatu. Yeroo ammaa kana fannummaa si gaafatu hin jiru dhugaan sanan jedha. Daa'imti gaafa ati biyyarraa baatu seera surree ofii godhattee hin beekne irraan taana silkii biti siin jetti dhugaadha siin jira baay'ee takka jechuudha yoo rabbiin tokkichi nuu beeke malee namni nuu beeku takka illee hin jiru akkuma suuraa keenya kanumatti ilaalanii kaffiltiriidhaan suuraa kaanii akkanumatti bakka fannoo keenya nu ilaalanii fiizikaala keenya nu ilaalanii akka gaarii jirta sitti tolee jira onlaayinii irraa gadi hin buutu baay'ee sitti tamacha'ee siif ta'ee jira. Keessammoo rabbumatu beekaa jechuudha. Akkuma itti jirtutti jirti. Keessattuu ijoolleen biyya namaa kun jiru baay'ee takka jechuudha. Wallaahi akkanumatti yaada kaamerammaan kuni qaama keenya yookaan immoo fuula keenya nu tolche malee keessa keenya rabbumatu beekaa jechuudha. Ka qaama fayyaa qabullee yaada fayyaa hin qabu. Namni hundiyyuu keessattuu ijoolleen biyya namaa tuni wallaahi nama hedduu yaaddi. Eessumaan yaaddi adaadaa yaaddi maatii bira dabarsitee jechuudha obboleessaa obboleettiidha waa meeqa yaaddi jechuudha waa meeqa osuma yaaddu sanumaan biratti namni misgaana himatu takka hin jiru dhugaan isaanii jira abbaa manaas ta'ee jaalallees ta'ee namni misgaana himatu takka hin jiru jechuudha yoo isin yaaddee gaafa baatiin ga'e kanaa hagana qooddee kanaa hagana qooddee kanaa akkana godhaa jettee gaafa itti ka'an maan nu gootee malee namni waan akkanaa nu gootee namni nuuf jecha aarsaa kafaltee namni nuuf jecha hoggaa hagana biyya namaatti itti jedhan takka illee hin jiru. Dhugaan isaanii jaa baay'ee takka ulfaata baay'ee takka mucayyoo takkatu jira hiriyaa kooti mucayyoon tuni abbaa hin qabdu haadha malee jechuudha. Isiin ijoolleedha hangafa ijoolleeti gaafa abbaan addunyaa kanarraa deemu amaanaa naan jedhee deebee jette ijoollee isii gadi barsiisaa turte barumsa barsiisaa turte biyya namaa kana keessatti aarsaa hedduu kafalaa turte barsiistee hojii qabsiistee itti fuutee abbaa maatii guutee gaafa deebitee jireenya ofiitti deebitee waa godhadha jettu innummaan akkasitti barsiisaa ture suni dhaqeetuma lafuma naalaalee dallaala wajjin lafa naa bituu dide jette yeroo hunda biiziidha walga'iitu jira biiziidha walga'iitu jira osuma akkana ta'uu isin aarii isaa haadha isii wajjin dallaala bilchisiiftee mana bakka hin taanetti bitame manni isii sun jalaa deegame jechuudha mana lafa bitatte lafa bakka taanetti bitanii fi haadha jechuudha haati teenya hundi nu beekna irra caalaan keenya baadiyyaadha hawwatiin teenyaaf abbootiin keenya wanta kunti irraa beekanii bakka kanaan saayizii kanaan karaan itti qajeelaa bakka kanaan rakkoo akkanaatti irra jira jedhanii hin beekanii jechuudha. Haadha wajjii fi ijoollee didiqqoo wajjin lafa bittee lafa sana irratti deebitee mana ijaartee lafti sun jalaa manni sun jalaa deegamee jechuudha. Obboleewwan akkanaatu jira. Wallahi yoo nuti ofii yaadne malee namni nu yaadu takka hin jiru.
fiizikaala keenya laalanii suuraa keenya laalanii ka fiiltarii fuula keenya dhiqoo nu ibsa laalaniiti baazawween namni jiru biyya namaa kana keessa jiru rakkatullee dhiqoo akka biyyaa sanii miti wallahi yeroo tokko kana ajaa'ibaa jechuudha. Akka biyya sanii miti dhiqoo leeyyannati wayi inuma jira jechuudha. Maaliif biyya namaa tana keessatti osoo daladduu oduma yaadduu osoo hirriba gahaa takka hirrafini osoo wallahi yaadaa fi aarirra gisee takka osoo bilisa hin ta'ini bishaanuma dhiqatan kanatti fakkaate dhiqoo warra biyyaarraa waan dhiqoolle taatu isaanirra wayyaadha. Isuma kana laalanii akka gaarii jirtaa sitti tolee jira baay'ee sitti tamacha'ee maashaallah jirtaa bakka namni akkasitti tolee malee fi yeroo ammaa kana fa'a jireenyi qaala'insa jireenyaatiif rakkoo fi malee namni rakkoo ijoollee biyya namaa jirtu rakkina isii hubatu takka illee hin jiru jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyyaa ka jaalalleellee akkana ta'ee silkinna jalaa tabalaa ishee waan akkanaa godhadhaa akkana naa ergii waan akkasii godhadhaa akkana naa ergii namni akkasii hin jiru. Dhiirti akkas jettuu dhugaan isin jira dhiira jireenyaaf isin barbaaddu miti. Maaliif callisaniituma forosoo isin bichaa namni fidu namni akkana ta'ee moobaayilii naa fiti akkas naa ta'ee yeroo ammaa kana fa'aa keessatti jechuudha baqa baay'ee takka ulfaatti jechuudha. Obboleewwan tiyyaa ofitti deebinee mataa keenyaaf haa yaannu yeroo takka jechuudha. Jireenyi addunyaa gabaabduudha. Jireenyi gadi hin teettu har'a biyya namaa kana keessatti umurii keenyallee fixannee fayyaa keenyallee dhabnee irra caalaan keenya dhugaan isiniin jedha namni coggaarraa dhabanii jira jedhee hin yaadu jiru biyya namaa kana keessatti yaadaaf aarii fi mana namaa kana keessatti yeroo kamiyyuu gammachuun hin jiru jechuudha. Osumaatii daladduu akka waan hin dalannee ittis ilaalanii diqqaasitu uffataa guddaasitu uffataa isan bira dabartee maatiidha yaadaa jireenya keetii yaaddee baay'ee takka ulfaatti jechuudha. Akkasii haadhaaf abbaa ofii gargaaruu homa jiru. Kakaan immoo yeroo takka lama yoo gargaaranii ofitti deebanii ofii yaadatu hedduu takka barbaachisaadha. Warroonni hadha rakkina sitti faarsanii arrakkadhee awwaan akkanaa dhabee ati jettee isaas siin jedhanii ati isaaniif yaaddu boruu osoo ati galte namni anaaf jettee aarsaa haganaa kafalte anaaf akkana goote siin jedhe si cinaa dhaabatu takka hin jiru jechuudha. Dhugaan isinii jira ijoollee hedduu argee hiriyoonni kiyya namoonni asii galan jechuudha. Namoonnummaan geeffanne alhamdulillah kana booda jireenya biyya namaatitti hin deebi'u jedhanii ijoollee galtee baatii lama osoo hin geenye deebiteetu jira jechuudha. Kun maaliidhaa fi gaafa ebalullee rakkoo keenya dhiibne rakkummaan namaa bichaan nutti mul'atu gaafa immoo asii kaatee harka duwwaa gadi buutee galtee carraan kee maaliidha jeeqamtee biyya namaa kanatti deebi'u bichaadha. Akkasiin isiniin jira obboleewwan tiyyaa gaafa biyya gala jettee asii kaatu wanti jiru moobaayilii dhaammata wannummaan diqqarraa haga guddaa telefoona bitee kompiitara bitee asitti siif kenna moobaayilii bitee asitti siif kenna muudii isaan namarratti qabatanii jechuudha. Maaliif moobaayilii as jiru achillee ni jira kompiitarri as jiru achillee ni jira maallaqa achitti siif kenna san achitti yoo ittiin bitatan rakkoo qaban. Moobaayila gaafa asii fuutee galtee yookaan kompiitara asii fuutee galteeni naa kenni jechuu hin dandeettu maallaqa kanaatiin bitee akkana naaf godhi jechuu hin dandeettu. Maaliif biyya namaatii galtee nama biyya namaa kana jiru dhugaan isiniin jira maallaqa akkuma baalaa kanatti waan ammaarree irra teenyu si'a jechuudha warri biyyaa jechuudha. Dhugaan isiniin jira namni takka namaan beeku namni takka tarii ijoollee waggaa 6-7 teettee ijoollee mana koontiraataa jirtu kasil birriin isii cadhiseetuma silkiin darbu garuma awwala irratti garuma biyya irratti silkiin darbu katakka mindaa ofii ijaan agarteen beekni hedduutu jira jechuudha. Dhugaan isiniin jira katakka mindama ofii tana mindama ofii birruma mindaa ofii tana harkaan qabattee lakkooftan beekni baay'eetu jira. Kasilkimaan dabarsaa biyyumatti jechuudha. Warri achii hoo boma birrii harkaa keessattuu dhugaan isiniin jira gaafa hin galla jettanii kaatanii yeroo tokko hin gala jedhee ka'e. Maallaqummaa harkaa qabu kun kaanii kan biteetuma tana deebitee baqa yeroo tokko
baay'ee takka si cinqa achi kun kan dhaamata moobaayil dhaamatanii waan akkanaa biti jedhanii waan akkanaa biti jedhan baay'ee takka ulfaatti jechuudha. Obboleewwan tiyyaa ofitti deebinee ofaa laallu dura yoo ofiif ta'anis namaaf gahan waan ta'eef ofii keessaniif ta'aa ka'aatti kaatanii gaafa kotteen gad dhaabbattanii namaallee yaaddanii namnummaan har'a waan akkanaa naaf godhisiin jedhus buru yoo ati waa harkaa qabaatteedha kan innis jaalatu. Kanaafuu ofii hin dagatina of yaadadhaa of